Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa an obboleessa keessan Baacaa Fiqaaduun jedhama. Kanaan dura akkaataa garaa garaatiin miidiyaa kanarratti wantoota adda addaa argachaa turtaniittu. Amma garuu waan haaraatiin kanan fuula keessan duratti ba'ee jiru. Innis yeroon kun egaa akkuma beekamu yeroo birraan bari'ee yeroo itti namni hundumtuu wal argu, yeroo itti namni hundumtuu bakka jiru wal waamee, yeroo sirbii sirbamuu fi yeroo ayyaanonni garaa garaa itti ayyaaneffatamanidha. Egaa anis kanumaan wal qabsiiseen waan tokko isiniin jechuu barbaada. Innis waa'ee irreechaa irratti waan tokko walii wajjiniin haasa'uudhaaf jechuudha. Egaa yeroon kun akkuma beekamu yeroo itti namoonni hundumtiyyuu bakka garaa garaatiin wal waamee walii wajjin sirbee birraadhaaf akkasuma immoo yeroo irreechaa yeroo itti namni ayyaana irreechaa kana ayyaaneffatudha. Kanaan wal qabsiisee yeroo tokko namoonni keenya waan baay'ee jedhu. Egaa inni kaan dhibaayyuu garaa garaa, inni ganna kana keessa wareega garaa garaa wareegaa ture. Yeroo inni itti wareega isaa kana waaqaaf baasu jechuudha. Egaa gaafa gara mata duree keenyaatti darbinu waa'ee irreechaa kana gaafa haasofnu irreechatti otoo hin darbiin dura utubaa waaqeffannaa ilaaluutu nurra jira jechuudha. Utuboonni waaqeffannaa kun wantoota gurguddootu jiru. Wantootni gurguddoo kun wantoota gurguddoo 5 kan ta'anidha. Isaanis isa jalqabaa waaqa, inni lammaffaan ayyaana, inni sadaffaan nama, akkasuma waayyuu kan jedhamu warra akka qaalluu, maallima, eker dubbistuu, dhahaa dhooftuu, huccuu yookiin immoo warra moora ilaalan, warra moora dubbisan fi inni xumuraa immoo safuu kan jennu jechuudha. Egaa isaan kanneen kana yeroo itti aanutti walii wajjiniin tokkoon ilaalaa deemna. Ammaaf garuu keessaa waan tokko ibsuu barbaada. Innis inni ayyaanan isiniif ibsuu barbaada. Ayyaanonni kun bakkoota garaa garaa hedduutti qoodamuu danda'u. Isaan keessaa gurguddoon ayyaana waaqaa, ayyaana namaa fi ayyaana uumamaati. Egaa ayyaanota kana ayyaana gaafa jedhamu isanuun amma ayyaana waggaa, ayyaana akkasii isanuu jennu otoo hin taane ayyaanni kun kan namaa wajjin uumamu, kan nama tiksu, kan nama eegu jechuudha. Gara booddeetti bal'inaan irratti dubbachuu dandeenya. Egaa ayyaanonni kun akkuma amma isiniin jedhe ayyaana waaqaa, ayyaana namaa fi ayyaana uumamaatu jiru. Ayyaanni waaqaa guddaa fi waaqni kan ittiin uumama kana hundumaa tiksu, kan inni ittiin uumama kana hundumaayyuu geggeessu jechuudha. Akka Oromoon itti amanutti, egaa wanti nuti har'a haasaa jirru kun akka Oromoon itti amanutti aayidiyooloojii Oromoo wajjin wal qabsiisneetu bakka garaa garaatti amantaawwan garaa garaa keessatti beekamaadha. Ayyaanni kun jiraachuu danda'u. Haa ta'u iyyuu malee inni nuun har'a irratti haasofnu kun ayyaana Oromoon akkamittiin beeka, Oromoon akkamittiin ayyaana ibsa isa jedhu irratti. Egaa ayyaana waaqaa kana yeroo laallu uumamni hunduu ayyaana kanaan qajeela yookiin waaqni ayyaana isaa kanaanitu uumama kana qajeelcha. Ayyaanni isaa guddaadha, waan hundumaa gochuu danda'a. Kanaan kan inni ittiin uumama kana hundumaa tiksu, kan inni ittiin uumama hundumaa qajeelchu. Akkuma kana uumeen walaabuu baatee jedha Oromoon. Uumamni walaabuutti uumaman kun uumee walaabuu kan Oromoon jedhu yayyabi shanan kun mil'uu ayyaana kanaatiin uumamee jedhetu Oromoon kan inni amanu. Inni kan biraan ayyaanni uumamaallee ni jira. Ayyaanni uumamaa kun karaa biraatiin safuu jennee waamna. Yeroo tokko namoonni safuu kana ayyaana uumamaati jedhanii itti amananii hin jechuun namni keenya hubannoo sanaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu akka Oromoon itti amanutti, Oromoon duriin akkaataa inni itti amanutti ayyaanni kun ayyaanni uumamaa safuu jennee kan nuti waamnu sanadha jechuudha. Safuun kun immoo yoo hin safeeffatamiin, yoo hin eeggatamiin seera uumaaf uumamaatu cabaa jedha Oromoon. Seera uumaaf uumamaa cabe jechuun immoo hongeetu bu'a.
hormaatatu maseena yookiin immoo hormaatatu addaan cita. Egaa wantoota adda addaatu jira. Dhukkuba baraatu dhufa. Kanaaf yeroo ammaa kana dhukkuba baraa kan jedhamu waan akka addunyaa kana guutummaa kan raasaa jiru COVID-19 jedhu. Akka COVID-19 kan bara durii golfaa jedhama. Golfaan kun egaa waan addaatiin wal qabsiisaniitu kan namoonni baay'een kaasanii garuu golfaadhaa mana tokko qabee mana tokko kan hin dhiisne mandara tokko seenee mandara tokko kan hin dhiisne egaa yeroo akkasii kana hin falatu ayyaana kana dhaqanii araarfatu jechuudha. Waa'ee araaraa ayyaana kana illee gara booddeetti ittan dhufa. Inni kan biraan ayyaanni kun egaa ayyaana uumama hundumaa tiksu jechuudha. Maaliif amma yeroo tokko aadaa Oromoo keessaa bara durii yoo har'a hin jiru ta'e yoo har'a egaa sababa garaa garaatiin siyaasaan seerota adda addaatiin wanti sun dhaabbateera. Akkasuma amantiin garaa garaa doomineet iddoo garaa garaatti amantiin garaa garaa uummata kana doomineet gochuurraan kan ka'e wantoonni sun dhaabbataniiru. Garuu bara durii jedhama shamarranni Oromoo nama ajjeesaa dhaqee hin ajjeesiin goota jedhe nama waamameen ittiin heerumtuu jedhama. Yoo namni akkasii dhaqee namni ajjeesaan ajjeesiin yookiin namni bineensaan ajjeesiin namni gafarsa leenca yeeyyii waan adda addaa kana namni hin ajjeesiin gaafa fuudhuu in arrabsama. Arrabsoo garaa garaadha kan inni jedhame arrabsamu. Inni ajjeese immoo hin geerara. Dirqama dhagaa yeroo sana uummanni hundumtiyyuu dargaggeessi hin fuudhiin jiru. Bal'inaan kan inni geggeeffamu dargaggeessa hin fuudhiin jirudha. Fakkeenyaaf maal jedhu ayyaana bineensotaa keessaa caattoo kan jedhamutu jira. Yookiin balas kan jedhamutu jira. Yeroo ajjeesaa dhaqanii galanii balastu na badhaasee jedhanii geeraru. Geerarsi isaanii fakkeenyaaf akka kana jedhu ayyaana isa guddichaa balastuu na badhaasee abbaa koosa guddichaa maqaan itti moggaasee mataa koosa loocichaa bassaan keessa lolaasee jedhaniitu kan isaan geeraran. Kanaaf egaa ayyaanni bineensa balas kuni yookiin immoo caattoo kan isaan jedhamu kun bakka hundumaatti iyyuu beekamaadha. Maaliif uummata Oromoo keessatti bakki itti ajjeesaan hin ajjeefamne hin jiru. Yeroo sanatti yeroo itti ajjeesaan kun ajjeefamaa turetti uummata kana keessatti guutummaa guutuutti beekamaadha. Inni kan biraan egaa ayyaana uumamaa kanumaan yoo irra darbe egaa bal'inaan gara booddeetti torbanoota fuula keenya dura jiranitti itti deebi'uu dandeenya. Inni kan biraan ayyaana namaati. Ayyaana namaa jechuun kan waaqni ittiin nama tiksu jechuudha. Kan namaa wajjin kan dhalatu. Egaa gaafa akkas jedhamu wantoota garaa garaatu jira. Ayyaanni kuni kan dhalootaan nama faana dhalatu ayyaana namni hundumtu akka dhuunfaa isaatiitti qabu jechuudha. Gaafa akkas jedhamu nama faana dhalata garuu guddaadha, jabaadha, in araarfatama, hin safeeffatama. Fakkeenyaaf yeroo tokko maaltu jira? Daa'immanni yeroo daa'imummaa isaaniitti yeroo itti waan nuyi jennu hin dhaga'initti callisanii yeroo isaan kolfanii taphatantu jira. Yeroo akkasii kana Oromoon maal jedhee amanaa? Ayyaanatu nama kana daa'ima kana taphachiisa jedhaniitu kan isaan amanan. Ayyaana taphachiisa. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana daa'ima kana taphachiisu jechuudha. Inni kan biraan ekera dubbistuu hin jiru. Ekera dubbistuu gaafa jedhaman fakkeenyaaf namni tokko hin du'a. Namni tokko du'ee sababni ittiin du'e beekamaa miti yoo ta'e ekeraasaa sana waamanii dubbisu. Ekeraasaa sana waamanii gaafa dubbisan ayyaana nama sanaatu dhufee ilaa'an akkasii kanaan hin du'e. Kanaafiyyuu adaraamuu waan biraan godhiinaa nama sana tarkaanfii irratti hin fudhatiinaa yookiin immoo haaloon kuusiinaa haaloon qabatiinaa jedheetu ayyaanni nama sanaa dhufee dubbataa jechuudha. Inni kan biraan akkuma sila jedhe kan nama eeguu, tiksuu, damboobsuu jedhamee itti amanama jechuudha. Inni kan biraan carraan namaa kan murtaa'u ayyaana kanaan yookiin immoo ayyaana carraa namaallee murteessaa jechuudha. Yeroo tokko mammaaksi tokko maaltu jedhama? Abbaa gaariirraa dhalachuurra carraa gaarii yookiin immoo ayyaana gaarii dhalachuu wayyaa yeroo itti jedhamutu jira. Carraa namaa murteessuu danda'a. Jireenya namaa gara fuulduraa murteessuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan ayyaanni kuni
ayyaana kabajaaf ulfina waaqaaf jecha dhala namaatiin ayyaaneffatamudha. Inni kun egaa akkuma amantaa garaagaraa keessatti yookiin immoo uummata garaagaraa keessatti ayyaanonni adda addaa ayyaaneffataman aadaa Oromoo keessattis egaa kabajoonni ayyaanota adda addaa kun beekamoodha. Inni ayyaaneffatamaa Taaborii kan jedhamu jira, Jaarii loonii yookiin immoo Gannii loonii kan jedhamu jira. Ayyaanonni kunneen ayyaanota adda addaatu jira. Akka gosa isaaniitti immoo tokko tokkoon isaaniiyyuu kabaja barbaachisaa, yeroo barbaachisaa qabu jechuudha. Kan yeroon isaanii waggaatti kan ayyaaneffatamu jira, guyyaa guyyaatti kan ayyaaneffatamu hin jira, waggaa 8 hanga waggaa 8 illee eegamanii kan ayyaaneffataman hin jiru. Ayyaanonni kun akka sabaatti kan ayyaaneffatamu jiru. Fakkeenyaaf amma irreechi wantoonni adda addaa ayyaanonni garaagaraa akka sabaatti guutummaa uummata Oromoo walitti yaa'anii kan isaan ayyaaneffatan jiru. Ayyaanonni qomoodhaan yookiin immoo balbala sanyiin tokko walitti waamamanii balbala hangafaatti kan isaan wal ga'anii ayyaaneffatan hin jira. Inni kan biraan kan namni dhuunfaadhaan yookiin immoo maatiin tokko waluma faana wal ga'ee mana isaa keessatti fakkeenyaaf irreecha fakkeenyaaf akka Oromiyaa guutuutti Oromoon guutummaa walitti yaa'ee irreeffata. Akkuma kana namni mijirii yookiin immoo abdaarii kan jedhamutti ofii isaatii maatiidhaan gadi ba'ee yeroo inni itti irreeffatu hin jira jechuudha. Egaa kanneen keessa ayyaanota kana ayyaanota namni akka sabaatti, akka balbalaatti, akka maatiitti, dhuunfaatti kan namoonni ayyaaneffatu kana keessaati irreecha namni akka maatiittis akka sabaattis yaa'ee irreeffatu kanatu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Egaa ayyaanonni akka sabaatti ayyaaneffatamanii uummatumti Oromoo wal faana kan ayyaaneffatanidha isiniin jedheera. Ayyaanota kanneen keessaa hangafa ayyaanotaa jedhamee kan itti amanamu irreecha kanadha. Irreechi kun egaa waan hundumaa of keessatti hammata, waan hundumaa of keessaa qaba. Ayyaana galataati. Ayyaana galataaf yeroo itti immoo yeroo fuula isaanii dura jiruufis kadhatanidha. Irreechi kun lamatu jira. Gosa lamatti qoonnee ilaalla. Gosa lamatus jira. Irreecha arfaasaa kan jedhu xumura ji'a eebelaarra kan ayyaaneffatamuu fi irreecha birraa xumura ji'a fulbaanaa irratti kan ayyaaneffatamu. Irreecha kana lamaan walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Irreecha arfaasaa kan ayyaaneffatamu tulluutti ba'anii bona keessa erga bona darbanii booddee waaqa bona kana nu dabarsite galanni keetii jedhaniitu yeroo sanatti egaa mareeyoo jedhaa deemu marree dhufneerra waggaa waggaadhaan kunoo galata finnee kan jedhamu yaada sana of keessaa qabaa jechuudha. Amma yeroo tokko mareeyoo jedhu gaabbisayyoon jira, wantoonni adda addaan jiru. Akkuma kana egaa galateeffataniitu isaanii ganna fuula isaanii dura jiruuf immoo waaqa kadhatu jechuudha. Ganna fuula keenya dura jiru kana immoo nu of kalchi. Kan nama of kalchu waaqa of kaltiin sirka jira waan ta'eef ati nu of kalchi jedhaniitu tulluutti kan irreeffatanii. Inni kan biraan egaa kunoo kan amma yeroon isaa ga'ee kan amma yeroo itti Oromoonni wal itti dhufuudhaaf jedhu kana kunoo kan amma yeroon isaa ga'ee yeroo nuun amma keessa jirru kana jechuudha. Irreecha birraati. Egaa birraan bari'ee farda bitan hooyaa birraan bari'ee farda bitan ijoollee jedhaniitu yeroo tokko kan sirbanii yeroo itti sirbaan baay'ee beekamaa yeroo itti namni wal jaallate wal argu yeroo itti firri wal argu ganni kun nama baay'ee gargar fageessee lagni guutee wantoonni adda addaa yeroo itti namoonni walirraa fagaatanii turan yeroo itti wal arganii walii wajjin nyaatanii dhuganii gammadanii sirbanii taphatan yeroo akkasiiti egaa yeroo nuyi keessa jirru kuni. Kanaaf irreechi kun egaa irreecha uummanni kun walitti yaa'ee tokkummaa isaatiin wal ga'ee galata isaa waaqaaf dhiyeessee waaqa ganna dukkana kana keessa ganna kana egaa Oromoon dukkanaan wal fakkeessa namni halkaniin deemee walitti na deemu waliin argu ganna kanas akka dukkana kanaatti kan inni ilaalu. Kanaaf dhagaa dukkana bacaqii gannaa kana kan darbitan jedhaniitu kan isaan walii gammadan baga darbitan baga ceetanii baga irraa offaltanii jedheetu Oromoon kan inni wal eebbisu kan inni nagaatti wal gaafatullee isa kanadha.
Akkuma kana immoo bonni immoo fuula keenya dura jira. Egaa beekamaadha. Birraatti kanaanu akkuma caasaa waqtii nuyi beeknuutiin yookiin immoo akkuma waliigalaatti kan jiru ji'oonni fulbaanaa onkololeessa sadaasa kan jennu ji'oota birraati. Yeroo itti namni hundumtuu wal argu akkuma kana sadaasarraa ka'ee muddee amajjiif gurraandhalli immoo ji'a bonaati. Yeroo itti ji'a bonaa kanaaf baay'ee uummanni kun yaa'ee waaqa kadhatu irraa nu hambisi, hongee nutti hin fidin, hongee bona dhufurraa aduu saafaarraa nu hambisi jedhee kan Oromoon waaqa kadhatu jechuudha. Egaa waa'ee irreechaa miidiyaalee garaagaraatiinis bakkoota garaagaraatiin wantoota adda addaarraa dhaga'aa jirra. Hin dhageenyas dhaga'aas guddanne. Garuu waan tokko waan yaada wal falmisiisaa tokkotu yeroo baay'ee jira. Yaada wal falmisiisaa sana irratti xiqqoo ishee dubbachuun barbaada. Innis maayinni irreechi aadaa moo amantiidhaa kan jedhu. Yeroo baay'ee amantiiwwan garaagaraa keessatti yeroo itti nama irreecha dhaqu kana amantii garaagaraa wajjiniin akka waan inni walitti bu'u yookiin immoo kaan amantiidha malee aadaa miti irreechi kan jedhan jiru. Yeroo dhiyoo keessa namootuma nuyi beekoodha jennee yaadnurraati. Irreechi amantiidha malee aadaa miti. Kanaafiyyuu akkuma namni amantiin kiristiyaanaa maal ta'u, amantiin islaamaa maal ta'u, kunis immoo kan waaqeffataati malee amantii biraan ilaallatu yeroo itti jedhamaa jiru keessa jirra. Inni kan biraan immoo maal jedhaa? Kun amantii miti. Amantii wajjin wanti walitti fidu hin jiru. Namni kamiyyuu aadaa jedhanii egaa yaada wal falmisiisaa kanatu jira. Ani garuu hamma hubannoo kootiitti baay'een beeka jechuu koo miti. Garuu hamma hubannoo kootiitti waan ani hubadhe waan hubannoo kootii tokko yaada kennuun barbaada isa kanarratti jechuudha. Irreechi aadaadhas amantiidhas jennee qoonnee lafa kaa'uu hin dandeenyu. Maaliif qoonnee lafa kaa'uu hin dandeenyu? Fakkeenyaaf iddoo sanatti kan geggeeffamu yaa waaqa bishaan kana uumtee jedhee bishaan itti irreeffata. Afuurummaa of keessaa qabaa jechuudha. Mallattummaa of keessaa qabaa jechuudha. Aadaa Oromoo kana baay'ee isaa yoo laalle meeshaa isaa wantoota adda addaa isaa yoo laalle akka aadaa saba kan biraa miti. Aadaa Oromoo kana kan adda godhu wanti hundumtuu hiikaa mataa isaatii qaba. Afuurummaa mataa isaatii qaba. Mallattummaa mataa isaatii qaba. Sababa kanaaf jecha irreecha kanas egaa adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Aadaarraa adda baasnee eenyummaarraa adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Yookiin immoo amantummaa isaa fudhannee aadummaa isaa fudhannee amantiirraa adda baasnee ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Innis maayinni fakkeenyaaf namni tokko dhaqee hin kadhata. Kadhannaa jechuun afuurummaadha. Hin galateeffata. Galata jechuun afuurummaadha. Gaafa laga bu'u uffata aadaa uffatee deema. Inni sun immoo aadaa ibsa. Sirbatu jira. Sirba aadaa inni iddoo sanatti sirbu aadaa saba sanaa ibsa. Meeshaa fakkeenyaaf amma marga coqorsa coqorsi inni qabatee deemu sun aadaadha. Aadaa saba sanaa ibsa. Haa ta'u iyyuu malee fakkeenyaaf siiqqee yoo fudhanne aadaa Oromoo keessatti siiqqeen beekamaadha. Siiqqee yoo fudhanne siiqqeen kabaja qabaa, hiikaa mataa isaatii qabaa. Dubartiin isa qabattee lola gidduu yoo seente lolli kamiyyuu hin dhaabbata. Sanan ta'u taanaan akkuma ani jalqabarratti kaase seera uumaaf uumamaatu caba. Safuu uumaaf uumamaatu caba. Sun immoo rakkoo kan biraa qaqqabsiisaa jechuudha. Kanaaf dhagaa iddoo sanatti aadaan iddoo sanatti meeshaaleen iddoo sana dhaqan wantoonni bakka sanatti godhaman uffanni bakka sanatti godhamu uffatamu akkasuma qabannaaleen ulee garaagaraa fakkeenyaaf abbaan gadaa yeroo isaan alangaa qabatanii yeroo isaan bokkuu qabatanii deeman bokkuun iddoo sana jira. Bokkuun aadaadha. Qabannaan garaagaraa fakkeenyaaf dargaggeessi shimala qabatee sirbuu danda'a. Kanaaf sunneen aadaadha akka jiranitti. Kanaaf egaa aadaa kana irreecha kana aadaas amantiidhas jennee adda baasnee qoonnee ilaaluu kan nuti hin dandeenyeef sababa kanaafidha. Kanaaf egaa namni kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu aadaas amantiis jedhee irreecha kana gargar qooduu hin danda'u yaada jedhu tokkoon qaba. Inni kan biraan akkamittiin amantiilee garaagaraa keessatti akka irreecha kana ilaallu. Fakkeenyaaf
namni amantii kiristiyaanummaa hordofu dhaqee fakkeenyaaf namni sammuun isaatti namanne dhaqee bishaanitti irreeffachuu dhiisuu danda'a. Yookiin immoo namni sammuun isaatti amanu dhaqee bishaanitti irreeffachuu danda'a. Irreecha namni sababoota garaagaraatiif dhaqa. Egaa wanti nuyi dagachuun irra hin jirre irreecha namni sababa adda addaatiif dhaqa. Inni tokko amantii godhatee inni amantii waaqeffannaa qabu amantii godhatee waan sammuun isaa itti amaneef dhaqee bishaan kanatti irreeffata yookiin tulluu kanatti irreeffata. Inni tokko immoo aadaa masaa mul'ifachuudhaaf uffata aadaa isaatiin miidhagee bakka Oromoon itti wal ga'u bakka Oromoo qulqulluun itti wal ga'u kanatti dhaqee wal ga'ee Oromoo kana wal arguu barbaada. Isa akkasiitiin amantii isaatti bu'ee yookiin immoo Oromoo miti jechuu hin dandeenyu. Yeroo tokko maaltu jira isinitti fakkaate namni dhaqee bishaanitti hin irreeffanne Oromoo miti namni jedhu jiraachuu danda'a. Jiras na qunnamee beeka kanaan dura. Inni kan biraan immoo amantii garaagaraa keessatti maaltu jira? Namni lafa irreechaa dhaqu akka waan badaatti namni waan sana ibsu jira. Kunillee na qunnamee bira baay'ee keessan qunnameera ta'uu danda'a. Kanaaf egaa amantii garaagaraa keessatti amantii garaagaraa hordofta yoo ta'e amantii garaagaraa hordofuu dandeenya. Garuu aadaa keenyaaf eenyummaa keenyaaf bakka sanatti argamuun dirqama. Bakka sanatti argamnee Oromummaa keenya mul'isuun hormii gaafa tokkummaa Oromoo kana argu hirrifata. Kanaaf egaa bakka sanatti argamnee walii wajjiniin Oromummaa keenya mul'isuun dirqama Oromummaatii jedhamee irreechi irree keenyaa kan jedhamuuf maaliifi tokkummaa agarsiisa. Tokkummaa Oromoo amantii garaagaraa keessa jiru. Tokkummaa Oromoo ilaalcha garaagaraa qabu. Tokkummaa Oromoo aayidiyooloojii yaada garaagaraa keessa jiru. Tokkummaa Oromoo siyaasa garaagaraa qabu. Iddoo sanattidha Oromoon kan inni wal ga'u. Iddoo sanatti irreecha irratti yaadni Oromoo tokko. Iddoo sanatti wal ga'a. Iddoo sanatti tokkummaatu lallabama. Iddoo sanatti jaalalatu lallabama. Tokkummaatu lallabama. Jaalalatu lallabama. Bakka itti Oromoo wal argee inni kaaba jiru, inni kibba jiru, inni baha jiru, inni dhiha jiru bakka inni itti wal argee walii wajjin Oromummaa isaa kana calaqqisiisu bakka inni itti Oromummaa isaa kana hormatti agarsiisudha. Kanadha. Egaa dubbii koo gara xumuraatti fideera. Yeroo ammaa kana maaltu jedhama? Sababa irreechaatiin wantoonni adda addaa wal qabatanii haala siyaasaatiin haa ta'u, haala amantiitiin haa ta'u, haalota garaagaraatiin haaluma amma ibsu kanaan wal qabatanii haalonni garaagaraa ka'uu danda'u. Namoonni irreecha kana hin jaallanne yookiin aadaa irreecha dhaquu kanatti namni itti hin amanne waan garaagaraa jechuu danda'a. Yookiin ibsa garaagaraatti kennuu danda'a. Fakkeenyaaf ani waanan hin jaallanne tokkotti yeroo hundumaayyuu maaliin godhaa? Yeroo hundumaayyuu waan sana busheessuutu jira. Waan sanaaf wanti sun akka inni gatii hin qabnetti ibsuutu jira. Sun immoo dogoggora hamaadha. Qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo maal gochuutu irra jira yaada jedhutti dhufna. Eenyuun iyyuu waa'ee aadaa keenyaatiif, waa'ee safuu keenyaatiif, waa'ee Oromummaa keenyaatiif, waa'ee eenyummaa keenyaatiif eenyuun iyyuu dhaga'u nurra hin jiru. An hordofaa amantii kiristiyaanaadha. Garuu yeroo tokko maaltu jira? Eenyummaa kee falmachuun waa'ee kee himuun ani Oromoodha jettee himuunii maaliif barbaachisee nuun lammii waaqarraati yeroo jedhamutu jira. Isinitti meera. Anis waan san aayidiyooloojii amantii kiristiyaanaatti waan amanuuf anis amantii kiristiyaanaan hordofa. Garuu maaltu jira? Waaqayyo Oromummaa keenya wajjin nu uume. Oromummaa keenya wajjin nu jaallata Waaqayyo. Inni Musliimnis Rabbi kan inni si jaallatu, Rabbi kan inni si beeku Oromummaa keetiin, Hormummaa keetiin miti. Kanatti isa hidhattee hormatti hidhannee hormaa wajjin nu beekamne. Oromummaa keenya wajjin nu gaafata. Oromummaa keenya wajjin nu uume waan ta'eef Oromummaa keenya keessa akka nu jiraannu barbaada. Kanaaf dhimma Oromummaa keenya irratti, dhimma eenyummaa keenya irratti eenyuun iyyuu dhaga'uun nurra hin jiru. Kan jedhamuuf kanaaf egaa namni kamiyyuu Oromoo kan ta'e kamiyyuu eenyummaa isaa keessatti, aadaa isaa keessatti, safuu isaa keessatti ofis ta'e dhalli isaa
hangafoonni quxisuu barsiisuutu irra jira. Maalummaa irreechaa isa dhugaa. Fakkeenyaaf an umurii xiqqoodha kan hin jiraadhe. Umurii xiqqoon jiraadhe keessatti garuu dhugaa lafa jirtu, dhugaa ani bare, dhugaa ani xiinxalee bira ga'e, dhugaa ani hangafarraa dhaga'e tokko dubbachuu barbaadeen. Kanan jechuu barbaada. Kanaaf wal argaan keenya malkaa hora Finfinneetti haa ta'u, hora Arsadiitti haa ta'u, galatoomaa, ulfaadhaa, torban mata duree biraa qabadheen isiniif dhiyaadhaa. Horaa bulaa.